Yesus ufiifuu nama hin baatinaa mormatti ergamaa Israa'eliif hin galinaa mormatti. Yaa abbaa kiyya jedhee Yesus waaqan gaafanne aangoo Rabbiirraa fuudheen du'aa lafaan kaafanne. Waaqni islaamaatidha hin cufatanii hulaa. Gaafa hafuurri rafu ilmatu eegaa. Waa'ee ahla kitaabaa irratti waa isin ibsuu barbaada. Ahla kitaabaa jechuun warra Yahudaa fi Nasaaraati. Yahudaa fi Nasaaraa jechuun waa sadi irratti dubbatama. Tokko amantii irratti illee dubbatama. Lama ammootiin qabiilaa keessa jiran irratti illee dubbatama. Sadi ammootiin gosa takka saba irratti illee dubbatama. Waan kana ta'eef warri ammootiin ummata kiristaanaa kitaaba kanatti amantan kabajaa fi jaalalaa fi ulfinna isin namaaf qabdan akka Rabbi Qur'aana kabajamaa kana keessatti isin dubbate beeytu. سورة مائدة آية 81 كيست. ورحمة الله وبركاته أشما هركفوني أكملتو كبيمتوتا في جالتمتوتا channelي إفابرو. أجن أكما بكم حرّا أدو يوكين أجندا يرو أما كنا كلين سر ديوا جرو كان هندي كيسن أجا هاجرتان مال تو كجر ما جرو في مال كجر أجرن كان أجا هاجرتان كنا كبده إسنو فتنجرا وروني channelي كنا حراوتاتن سبسكرايب لايك شير كتشو إن رام فتنا إسنجرا. Yeroo ammaa kana Sheikh Sa'ad Daa'ii beekamaa fi hawaasa biratti kabajamaa fi jaalala hedduu qaban jechoota wahii viidiyoo dalaguudhaan Qur'aana waa'ee Nasaaraa dubbatu Nasaaraan akkana taate kan jedhu irraa waa dubbatanii turan. Kanarratti wanti isaan dubbatan maali? Wanni ulamaa irraa dubbatan maali kan jedhu wal bira qabnee viidiyoo hedduu ilaallee kan walitti deebinudha. Kanaaf mee jalqaba irratti viidiyoo Sheikh Sa'ad dalaga wajjin turtii gaarii yoo taasiftan asirraa barnoota hedduu fudhachuu dandeettanii itti aansuudhaan ulamaa'in maal jedhan daa'iiwwan maal jedhan kan jedhullee kan walitti deebinudha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ummata kiristaanaa kitaaba kanatti amantan kabajaa fi jaalalaa fi ulfinna isin namaaf qabdan akka Rabbi Qur'aana kabajamaa kana keessatti isin dubbate beeytu. Suuraa Maa'idaa aayata 81 keessatti ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. amantaa addunyaa kana keessatti argamu keessaa namoonni ummata islaamaatti dhiyaatan jireenya keessatti waliin nyaatanii waliin dhugan ummata kiristaanaati jedha. Ummanni kiristaanaa ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هيوتة كيسا جرى جد علماء كانوا أفان عربات جنو هيوتة في كيسا أبني جد أيسي بيتوتة كيسا جرى جد. مي ولو ليسان كن هو واهي كريستانوما يوكي واهي نصارما irraa yeroo dubbatu akkaataa isaan itti hordofanii fi akkaataa isaan itti kabajan akkaataa isaan sila nama waaqa jedhanii fi waaquma sila waaqni nama baadhata malee hin baadhatamu ka ofii baadhatanii morma irratti hin deeban ka ofii immoo waaqa jedhanii gabbaran waaqni ofii hin deebuu fi nyaachuu hin dandeenye kammoo namni baadhatu waaqa akkamiiti kan jedhu bifa walalootiin obboleessi keenya akka ajaa'ibaa kanatti nu ibseetiin jira. Baay'ee walaloon kun waan dasna jedheef isin affeer mee walaloo kana wajjin turtii gaarii. Yesus ufiifuu nama hin baatinaa mormatti ergamaa Israa'eliif hin galinaa mormatti. Yaa abbaa kiyya jedhee Yesus waaqan gaafanne aangoo Rabbiirraa fuudheen du'aa lafaan kaafanne. Waaqni islaamaatidha hin cufatanii hulaa. Gaafa hafuurri rafu ilmatu eegaa bula. Sadi baay'isuu tokko deebi'ee tokko ta'a. Firaakshiniin herreegaa dhuma keessan gaaga'a. Abbaaf ilmi wal keessaa gooftummaa walii hirti eega cubbuu laayixanii haati hooyeessa jirti. Waaqni sadii wal keessaa mana tokko galanii waaqni dhalcheen dhalatu keessan ilmoo dhalanii. Soba balleessuuf malee anjibba labsaan jiru dhugaan hadhaa'u malaa liqimsaa kaayaa tiru. Dhiifama sin gaafadhuu qabaa waanan balleessee walaloon tiyya kunoo gara xumuraa. Akkuma argaa jirtan kana kuni kana fakkaata. Mee Sheikh Awwal Daa'ii beekamaa yeroo ammaa kana ummata kiristaanotaa wajjin mormii hedduu taasisuudhaan ummata hedduu shahaadaa qabachiisanii dhugaa kitaaba jaraatirrallee itti mul'isanii Qur'aanarrallee itti mul'isanii wal bira qabsiisanii yeroo ammaa kana namoota hedduu amantaa islaamaa fudhachiisaa jiranii fi dhugaa itti himaa jiran keessaa isaan nama tokko. Mee isaanoo deebii Sheikh Sa'ad kanarratti Sheikh Awwal maal jedhaniin kan jedhu dhageeffadha. Assalaamu alaykum. Mee jecha Sheikh Sa'adii kana xiqqoo si dhageeffanneetiin deebina mee yaa jamaa. Ummata kiristaanaa kitaaba kanatti amantan kabajaa fi jaalalaa fi ulfinna isin namaaf qabdan akka Rabbi Qur'aana kabajamaa kana keessatti isin dubbate beeytu. Suuraa Maa'idaa aayata 81 keessatti ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أمنتا الدنيا كان كيستي أرقم كيسا نموني أمة إسلامات تدياتا jireenya keessatti waliin nyaatanii waliin dhugan ummata kiristaanaati jedha. Kun dogongora hamaadha yaa Sheikh Sa'ad. Kun dogongora hamaadha.
tokkoffaa irratti wangeela yookaan kitaaba kiristaanonni amma itti amanan kana ol fuudhanii warra kanatti amanan jechuun kun sirriidhaa miti. Warri kanatti amane kiristaanni akka tokkodhaa miti. Isa kana beekuu dhabuun maltanii kiristaanii tokkoo miti, gosa takkaa miti, haga ammaatittu jechuudha. Warra rabbiin tokko jedhee amanu jira, warra sadii jedhee amanu jira. Ka biyya keenya jiru irra baay'een isaadha warra sadii jedhee amanu, warra Jehovah Witness jedhamu warra tokko jedhee ittiin amanu jira. Isaan kuni warra amma kitaaba kan harkatti kanatti amantan jettanii akkana qabachuun eessarraa kafuutan hin beeku. Nabi Rabbiitu alayhi salaatu wassalaam kitaaba kana baatanii ol qabanii kanatti amantan jedhamu sahaabatu akkana ibsamu eenyutu isin ibsa akka kanatti. Kitaaba muharrafa kitaaba wantoonni garagaraa keessa jiru osoo keessa bantanii dubbistanii amma gabaatanii dhaabbattan san wedduu caalu waan gurri namaa dhaga'uu hin dandeenye wantoota akkasii kanatu keessa jira. Kana baatee dhaabbatee namni ammoo kitaaba muharrafa akkanaadha warra kanatti amantan akkana jedhee jira rabbiin hin jedhamu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kiristaanota yookaan nasaaraa faarse qaba qaba nasaaraa faarse ni qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala leeysuu sawaan hundi wal qixaa miti jedhe. Warra qeeqillee qaba warra arrabsellee qaba yookaan ammoo warra waan hammeenya isaanii dubbate akka bidda jahannam seenan ka dubbate qaba. Warri nabiyyi Iisaa alayhi salaam waaqa jedhan akka bidda jahannam seenan dubbatee jira. Warri sadan waaqa tokko jedhan akka bidda jahannam seenan dubbateetiin jira. Kiristaanni amma kitaaba isin harka qabatanii deemtan kana baateetti deemu baay'een isaanii isa kana. كريستانون نمور ربي تأمن جرو ربي سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله جاء ورا كتاب أركاك أبو كيسا يهودا كريستان إنما الله تأمن جر توكيشم ربي وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم خاشعين لله وأن قبل كيسان بوفامي وأن سانت اللي بوفامي ربي فقد جراني لا يشترون بآيات الله كي يتوت ربي تتي كان ينججرن ثمنا قليلا ميشاتي كاجرة أما سورة العنكبوت كيسة اللي ربي سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون ورّي كتاب سابني كني ناسين درا من قبله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون قرآن كانت نامنا وإذا يتلى عليهم وقو قرآن كن سارتك أرام قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا قرآن كن أقادا جلني أمن نجر رئيستي إني كن ربي كان براد في جاني أمن نجر جرى كان كرب سبحانه وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين جرين ور ربي تكتشم ربي تأمنا كريستانو دراني كاك ابيونيوتا وروني غوسا هدو تجرا وري وانا جران جيچو اذا كان والقبته ابن كثير رحمه الله تعالى كان جديتني كي كوني اك كان دبتمو قبا مالي لفو ما كافتني كان دبچون سري دامي سري دامي غوستي لما فادا ور كفرن اذا كان مربين ايات محمد بسنسني قد يود بسنغسيتني والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم ور كفرني كي يتوتا كين كجيب سيسن كجيب جدن قرآن كجيب سيسن ومن كسي ور جحيم جد ور ابدات جدان ور اما سين اتياسو جرتكو ور كنال رب سبحانه وتعالى يهودا اللي اتاتو كريستيان اللي اتاتو تي توكو جديتي ولتين كابو غوسا غرغر اكو مجرو غرغر اكو ما تجري غرغر كانه بفكنان هبدا تفسير علماء تديبيا صحابه النبي ربي عليه الصلاه والسلام كمتي ابن عباس علي بن ابي طالب عبد الله بن الزبير هندي سانيدا نجاشي في اصحاب سارا يوكا ويلو تساكي ستبوتي جراني دبتن سينيغالتي يو جرا كيسه تبوبات نمسان فكاتو وجنو يو جراني يو جچودا سبب النزول هذا لازم امتي سبب النزول يسوديف نتور اسان فكاتو جچو ور ربي تمن توكچما ربي تمن مالي كاكا ورقافات كاكا سلمان الفارسي فكني ور سلاسه تنامن دروم ربين توكو جليت نامان akka kanatu badda lafuma kaatanii akkana dubbachuun keessan gaariidha miti viidiyoo kana yoo dandeessan kaasaa yoo dandeessan ammoo irra deebi'aatti dogongora keessan sirreessaa okay